Akka marga fuunee fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyoo har'a viidiyoo faarfataa hundi keenya baay'ee jaalladhu ijoollummaa keenyatti akka dhaggeeffanne guddanne faarfataa albamoota gara ja'a qabu baay'ee hundi keenya jaallannu faarfataa Dastaan Sarmuu viidiyoo isaa albamoota ja'an qaban keessaa albama baay'ee anaan natti tole akka dhuunfaa goottannaa hundi keessan immoo kan jaallattanii albama isaa isa sadaffaa kana jechuun akka interview garagaraa irratti dubbatu albama isaa isa yeroo yuunivarsiitii keessa jiru baase sanarra wajjin react goona baay'ee dheeraadha. Egaa keessa faaruu isaa muraasa keessa deddeebinee waliin ilaallaa turtiin nufaan haa ta'u viidiyoo kana hojjechuun dura qorannoo tokko taasiseen ture. YouTube irratti faarfannaan Dastaa kun view baay'een qabu baay'ee ilaalaan ture 15,000 faati omadha. Albama bareedaadha mootii albamni sadaffaan iski Dastaa maqaa Dastaatii YouTubein baname jira Dastaan Sarmuu kan jedhu garuu kan isaa fi kan isaa ta'uu dhabuu waan inni beeku hin jiru garuu subscriberii baay'ee qaba naannoo 43 waan isa deemaa subscribe godhaatee achi jedha ilaala albama sadaffaa baay'ee albama ittiin eebbifamtanidha yaada mee viidiyoo sana keessaati waan muraasa gadhiisee mee waliin naa dhaggeeffannu iski isa jalqabaa. By the way, ifama asirratti waan dubbachuu barbaadeni faaruun Dastaa faarota warra kaan irraa wantoonni adda godhan baay'ee jiru. By the way, isaan keessaa ergaan isaa fi walaloon isaa yeedaloon isaa baay'ee wal qunataadha. Jechoonni baay'ee nuti fayyadamni kallattii inni ibsu walaloo keessatti dandeettii inni guddaan dandeettii nuti yaada keenya masmara lamaan ibsuu dandeenyudha beekamaadha. Kanatti Dastaan dhukkubsatu baay'ee nama jabaadha. Egaa faaruu kana baay'een keessan waldaatti faarfataniitu bakka hundumaatti uffanni jiru waaqayyoon malee kan jedhu jechuudha. Baay'ee ajaa'iba kun dinqiidha maanni mee waliin dhaggeeffannu. Akkataatti inni jechoota ibsuu danda'u dandeettii isaa fi kennaa waaqayyo isattiin eebbisee jiru. Ani albamiin isaa sadaffaan kun waan ajaa'ibu jechuudha. Yeedalloon isaanii tokkoon isaanii waliin fakkaatanii jiru. Hunda isaanii rivaayizii yoo gootan kan wal fakkaatan tokko hin jiru yeedalloon isaa. Walaloon isaa immoo dinqiidha. Maal jechuun danda'a? Dinqiidha. Kun kennaa rabbiitiin jedhee yaada maaliif dandeettiidha yeroo baay'ee gaan akkasii dhufedhee yaadu kennaa rabbiitii miski ani waan sin gorsu albamii isaa sadaffaa san irra taa'atii mee tokkoon dhaggeeffadha. Maaliif anamma tokko faaruu isaa kana irra deemee introduction isni hojjedheeni gara fuulduraatti garuu faaruu tokko irratti dhaabannee waan haasa'u natti fakkaata. Miski ammaaf shi kana dhaggeeffannee isa kaanitti fuunaa jechuudha.
harki waaqayyo kan taatetu eetuko warra baadhisaa beekamatu Kuni egaa faaruun kun dheeraadha. Naannoo daqiiqaa meeqaatii naannoo daqiiqaa 5 akkas fudhata. Kana yoo eegne sa'aatiin nu jalaa dhumuu danda'a waan ta'eef irra deemnee waan biraa ilaalla yaada jedhuun qaba. Faaruusaa isa kana baay'ee jedhoonni immoo ofuma namni odeessa malee ulfinni jiru waaqayyo malee albamii sadaffaa keessaa isa tokkodha. Albamii sadaffaa keessaa albamii ani favoraayitii naa ta'edha waan baay'ee dhaggeeffadhee itti eebbifamee baay'ee faarfannaan ani jaalladheedha. Isa kanan sin dhaggeeffachiisa kutaa lammaffaa isa lammaffaatti fufna isa kana hunda isaa dhaggeeffannachuu barbaadeen isa lammaffaatti. Ini lama fama itu. Next mendenam yang. Indah koni buat belara. Indah koni buat belara. Kosiana jatuh. Mati dikalat dijor kadu. Mari waktu kumeka. Abdi kosena mahal. Yekona jalati leutubara manama Otuma bitam pergan saule boram beru kufuru nantimune nanjala degeru Yamne bokati tolori jafiye Ungar sikunu wagayo dile jawala diye Jarinya barwa mabe tawar batabiyo Inka busudadwa galir kawagayo Ega kana berdebin naso faarun kun baay'ee faaruu dibamaadha inna deddeebitanii dhageessanii baay'ee faaruu onnee namatti tolu wayiiti faaruu tarii amantii ofitti nama jabeessa wayiiti walaloonsaa baay'ee eegamaa ergaansaa kan baay'ee wal dhunatee jiru walaloo faaruu baay'ee bareedamaadha waaqayyo isaa eebbisu na faaruu hundi keessanitti deebifamtanii Gooftaan yaadatu naan jooraan galaanaa Kiyyoon akka fuudhaa banaan galaanaa Hojjaa fi kasanii qaqqabuu namnaanii Wal qindeessanii yooluudhaan kaanii Raamaa gooftuu yoo lafee dhugdhaan gamnoo Walaan waliin jettu warra waan fayyadu Namaa galbeenne Godaan jettee yaada qabaruu dandeenye Namaa galbeenne beektee lukkuun lafa jooberroo Ega inni kun salamaffaadha gara sadaffaatti haasa'e faaruu sadaffaa ilaallu faaruu kana jarba faaruu dastaa albama sadaffaa jarba jabina dibata dastaa irra jiru qofaa miti kan mul'atu meeshaa baakgiraawundiidhaan dhagahamu meeshaa bakka otoo faarichiin bahin dura addunyaa ta'e keessa fudhatanii deemantu jira jechuudha otoo faaruun jalqabin duranna I don't know albamni sadaffaa suni namoota hojjetan I don't know waaqayyo isin eebbisu hundumtuu dandeettii adda waan qaban fakkaatu egaa ajaa'iba faaru
By the way, yeroo faaruun kun bahe ani amma dandeettii yeroo sana qabutti jechuudha. Yeroo faaruun kun bahe almost yaa'u elementary waan akkasii baranne turre yeroo faaruun kun bahe jechuudha. Jechi kun anaaf dinqii ture borofni burqaa bishaanii kan jedhu baay'ee irra jira. Faaruu Daawit natti fakkaata. Achi keessatti akkuma boroonni bishaan dheebotu waan jedhu kan jira ture jechuudha. Dastaan faaruu godhee yeroo jalqabaaf jechuudha. Ani dhagee faaruu afaan Oromoo keessa waa'ee borofaa kaasee jaalala jechoota Daawit faaruu Daawit keessa jiran fayyadamee dastaan beekan borof. Lammaffaa irratti yeedalloo bareedaatiin ergaa bareedaa hanni dastaa kanaa gadi hin taane faarfata Abarraa Guddataa waa'ee borofa kana akkuma borofni burqaa bishaanii naan jedhee baasee yeroo sanatti faaruun kun ajaa'iba ture. Ani Abarraa dura bahee jechuudha. Baay'ee dinqii ture faaricha jechuudha. Ammayyuu hariiroo nuti hafuurri keenya Waaqayyo wajjin qabdu ergaa sirrii waliloo sirriitiin jechuudha. Waaqayyo isaa eebbisu. Kanko Yesus numpako, nagako. Kanko Yesus numpako, nagako. Kanko Yesus numpako, nagako. Kanko Yesus numpako. Ture halagale undum teosoka kawkagana ebanrambane mustago simale magana kara kisangana badale ulfatawako simale rumbeko nafsragako simale animalambeka simale naglanko simale kamuchulura simale mambeko tako ega faaruu dastaa I don't know hundi keessan hin jaalattu yaada faarfata eebbifamaa Waaqayyo kenna dandeettii addaa qabu jechuudha. Dandeettii addaa qabu. Dandeettii walaloo amma walaloo namoonni hundumtuu danda'u garuu namni walaloo danda'u namoota mana rukuchuu danda'a miti. Namoota mana rukuchuu danda'an osoo hin taane yaada isaan keessa jiru yaada ergaa kumaatama qabu masmara lamaan ibsuu namoota danda'an namoota akka dastaa kana jechuudha. Ergaas mana rukutaa walaloon isaa jechuudha. Yeedalloonis yeedalloo ajaa'ibaati. Egaa borofti burqaa bishaan isaa kana I don't know otooma yeedalloon isaa bichaan addunyaa furaa keessa fudhateetu balali'a jechuudha. Baay'ee dinqiidha. Bichaa albamii isaa sadaffaa kana YouTube irra deemaati ilaala. Subscribe godhaa fi inni ilaalamne baay'ee akka ajaa'iba ta'e ittiin ilaalamne maa'inni jechuun faaruun duddurii kun baay'ee dhibamoota gara fuulduratti waliin ilaalla. Tokko faaruu isaallee tun react itti godhee baay'ee keessa kunatti gammadaadha. Amma garuu yeroo qabnu irraa kan ka'e kutaa isaa taanatti dabarra faaruu ajaa'ibaati. Inni itti aanus immoo hin jaala. Wantichi akkasii. Ani sinagona ananota te sinangayatana bekumsa kota te anamda netiko akiko kalesa agas gaditiko Ansi kamate
Latini adamu jirta biluko Waragamu Akawalate goge kapitensa Alis bayi lagi harain kami Wanton di kaisa Ingin ona dake katamure Hadale na pana Isto kita ko Yesus mawaka Auting ko sana Kinati untung badana Ola ilalate Kung makabindi, bebusis pataba Morola shifate Waskilala mo, ahe, kung tokitesa Gana mamulate, ahe, walay matausan Wanta duga jala, ahe, kung kasuman Kaya sayoda, solo mahuli Once I do it mo, ahe, undung tokitesa Gana mamulate, ahe, wale matausan Once I do it jala, ahe, undung kasuman Kaya sayoda, solo mahuli Ega, iba farichi, akkasuma nama fudhatee deema ergaansa dandeetti mucaa kana otoo dubbatiin darbuun cubbuma jedhee yaada kennaa waaqayyo sarara kaa'ee to'an ajaa'ibsiifatiin darbuu waan akkasiiti. Albamoonni isaa hundi dinqiidha. Irra taa'amaniitu kalaqamanii tokko tokko wanti akka tasaa galee jiran jedhee yaadu. Yeedalloonni isaa actually nama akkasii yeedalloo akkasiin dhageenya amma faarfattoota baay'ee isaanii yoo ilaaltanii yeedalloon isaanii inni tokko isa tokkorra badaan jiru wal fakkaataadha. Kun completely yeedalloo garagaraati. Ergaa garagaraati. Completely jechuudha. Na kana I don't know egaa beektu maalan jedha faarfannaan kun baay'ee dinqii eebbifamaa faarfannaa nuti itti faarfachaa guddanne jechuu dandeenya. Baay'ee dinqii faarfannaa namoonni itti jajjabaatan jechuudha. Na waaqayyo bara isaa eebbisu egaa faarusaan dinqiidha maal jennee dubbannaa miti amma itti fufaa dhaggeeffannaa isa kan turun yeroo dubbatan ta'e faarfannaan itti fufaa inni nafe immoo jaala jechuudha akkatti deema wanticha. Actually inni kun albama sadaffaan itti fakkaatu faarfannaan amma dhagaa jiru kuni garuu faarfannaa komii dastaan baay'ee faarfannaa komii innaa kaasnu faarfannoonni isaa madadaa wayii qabu madadaa albamoonni isaa jechuudha adi madadaa qabu fakkeenyaaf mee dhaggeeffadhaa toora qabu jechuudha ergaa wal fakkaataa qabu jechuudha fakkeenyaaf inni jalqabaa albamni isaa isa jalqabaa ta'u dhaggeeffattanii baay'een isaa komii baay'ata bakka miira kan kun komaaf raawwatu ta'uu danda'a. Fiidhaadannoo komii fiidhaadannoo rakkina keessa akka jiru ibsaa jechuudha. Komii wayii kaasa komii wayii manaan jedha ammoo komicha cabsuuf immoo dhaadannoo bakka kana ergaan faarfannaa isaa inni albamii inni tokkoffaa jechuudha. Albamii inni lammaffaa immoo yeroo inni itti gadhiifatee bahu bakka eebbatti bahu mul'isa. Inni sadaffaan kun immoo kun akka jirutti yeroo galataati bakka wanti jiru galataadha yeroo itti guddummaa waaqayyoo ibsudha. Inni arfaffaa immoo yeroo fannoo almost bakka inni goora gara dhumaarra jiran waa'ee fannoo bichaas ta'etu mee cheeggachuu dandeessu galtanii akka jiranitti waa'ee jaalala gooftaa Yesuus haasa'u jechuudha. Ofiisaa itti yaadee godhee hafuura qulqulluu faana jira dandeettii addaama qabaa iddoonnoo waan hin beekne qabu. Kuni faarfannaa komiitii maaf inni dhiitu lukkuun keenya galgalli maan bariitu waan jedhachu maaliif baraan korjoo baannaa gadadoomaaf nurraan buutu kan jedhu faarfata bareedaadha faarfannaa komiitii galaa ilaalaa jechuudha. Amma isa kanarra darba faarfannaa baay'ee beekamas waan ture jechuudha. Itti aansee maaltu jira sitti kan caalu jira jechuudha. Mee
yeedaloo meeshaamti duubaa rukutamaa jiru ni dhaggeeffadhaamedha. Faaruun kun faaruu mannoota amantii kamitti jechuudha. Akka regular akka faaruu hawaasaatti ilaalamudha bakka. Faaruu ergaa guutuu qabudha. Kiristoos wajjin hariiroo jabaa uumuudhaaf faaruu baay'ee kakaasudha. Namoonni hafuuraan ta'anii galata guddaa yeroo Waaqayyoof dhiyeessanii faaruu nama keessa guutumudha jechuudha. Na dhuguma faaruu eebbifamaadha. Rakotiin baduu na nyaata ulee bulee Shammaan Waaqayyoo malee naaf olee. Rakotiin baduu na nyaata ulee bulee Shammaan Waaqayyoo malee naaf olee. Egaa faarfannaa kun akkuma beektani rukuttaa meeshaa isaa dabalatee yeedalloo isaa dabalatee akkaataa barreeffama walaloo isaa dabalatee ergaa inni qabu dabalatee baay'ee perfeektoon baay'ee ajaa'iba dinqiidha. Faarfannaa baay'ee itti eebbifamne faarfannaan akkasii almost I don't know bicha Waaqayyo namoota akkasiif faarfannaa kenne baroota isaaniitti akkamitti akka isaan galateeffachaa jiraatan I don't know. Baay'ee kan isin ajaa'ibu dhaloonni gara fuulduraatti illee kana deemee kan faarsudha. Kan dulloomee asti hafu miti faarfannoonni Dastaan Sarmuunaa. Dastaan baay'ee dhugaa boonsa isaa keessatti waa dubbatee ture waa'ee akkatti gara gooftaa dhufee innaa dhugaa ba'e maal dubbate namootatu dhufanii afaan koo waan mi'aawee afaan itti naqaanis jedheera. Kan biraamu kitaaba barreeffama faarfannaa matsaafaa faarfannaa sanaa kennee deemee namichi wayii minaan jedhee dhugaawaa dhuguma ta'uu danda'a. Kun maaliif anaaf jechuudha. Sammuu koo olii faarfannaa isaa sammuu koo olii dandeettii namaa oliidha. Akkaataatti yeedaloo fi walaloon akkas wal dhunatee minaan maaliifan akkas ol kaasee haasa'anis ajaa'ibsiifataa muuziqaa keessaa isa tokko waan ta'eef karaa dhuunfaa koo jechuudha. Nah, Dastaan baay'ee Waaqayyo isaa eebbisu barasaa baay'ee itti eebbifamne jechuun barbaada Waaqayyo isaa eebbisu daddabalee faarfannaa kana bira dabarra almost beekamaadha kun lafa charchiin jiru hundumaatti dhaggeeffatama. Meetti animmoo maaltu jira laati caalaa deema. Kun immoo faarfannaa dhaadannootu almost hundumni noo jira kiyyoodha tarkaanfadhee faarfannaa dhaadannooti hin dhaadata. Faarfannaa baay'ee eebbifamaadha. Yeroo baay'ee dhaggeeffannee dabarre baay'ee faarfannaatti eebbifamnedha jedhee mayyaada. Kutaatti aanutti dabarraa jiru. Egaa faaruun kun toon eegaliin dura jechuudha. Muuziqaamti waan sinti mee wayii qabedhe yaada. Lohaadha. Baay'ee sloowdha faarichi. Ergaa guutuu galata bakka galataa faaruun Dastaa baay'eensaa yeedalloo hawaasaati bakka. Ani baay'ee isaanii faarfachaa albamii isaa yeroo kaasetti jechuudha albamii isaa dhaggeeffachaa guddannee baay'ee eebbifamaadha. Baay'ee dinqisiisaadha. Namoonni bifa addaan isa ilaalu kacarraa bakki dhaloota koofiyansaas baay'ee walirraa fagoo miti walitti dhiyoo ture. Baay'ee dinqii ture faarfannaan isaa bakka maal sin jechuu hin danda'a. Mee dhaggeeffadhaa maal jettu faarfannaa kana maal jettu maalirraa fuutu?
Sifa samai lafaz sonati wakale kanike kuma natafa manaka busra fitadena gumiko taesi argate Tama bayeko Egaa yaw sabeektanidha yaw akka introduction isa waan ta'eef irra daddarbaa dhaggeeffannaaf haaruu dinqi guyyaa guutuun nun ga'u jechuudha ilaaluudhaaf guyyaa guutuun nun ga'u waan nuffamuu hin qabu faaruu ajaa'ibaati itti fufna. Erga kiyoon jabee nafti kanan kaataa Baay'ee faaruun kun yeroo ta'ee albamoota isaarraa fagaadheen ture adeemsa ta'e keessatti tizinaan jedhan faaruun akkasii jira yaada jedhu na keessa dhufee jechuudha nama akkamiitiin namni kana faarsaa jiru almost kiyoon cabeera daandii walalaatu jira daandii bal'aa dirree wal qixxaataa jira koo maaliif dhaabannaadha ergaa dinqiidha faarfannaan kun koo dinqiidha kiyyoo cabee jira እና maaltu nu qaba maaf hin fiignudha bakka እና ergaa ajaa'ibaa ture faaruun akkasii jira jedheen irra deebi'ee yeroo dhaggeeffadhe yaada gabaabaa Mukuli kunafu kufira dibata Funa nama kako enyu tudabata Sichanu fafada yombe Sichanu fafada yombe Sichanu fafada yombe Sichanu lalaba yombe Sichanu lalaba yombe Sichanu lalaba yombe Sichanu lalaba yombe Sichanu tatapura yombe Sichanu tatapura yombe Gara gara yanamilako Akaburopa Akaburopa Utamiya unda moja Kesanova Kesanova Akaburopa Akaburopa Utamiya unda moja Kesanova Kesanova Jina ko bodejita Ergemi lako By the way, faru infama erga walaloo irra deddeebi'ee dubbadha ergaa walaloo yeedaloo kan wal dhumate jechuudha faarfannaa dibama እና waan keessa caracaramu kan hin qabne jechuudha እና faarfannaa eebbifamaa waaqayyo isaa eebbisu egaa faarfannaa albamoota isaa hunda egaa hunda bira ga'uun natti ulfaachuu danda'a har'aaf egaa waan baay'een akka ta'e walaloon isaa jira geerarsa inni qabu geerarsa fa'aa jira as keessaa waan baay'ee tafeeraa garuu rikomendeeshinii kan ani isinii kennu yoo faaruu tokko tokko isaa irra teenyee react gochuu qabna kan jettanii yoo ta'e komentii irratti nu barreessitu faaruu tokko tokko isaa irratti reactionii hojjenna yoo ani garuu kanan recommendation godhu YouTube isa jala galaa dastaan sar subscribe godhaa fi viidiyoon kun daawwatu ilaalamuu qaba sirriitti dhaggeeffadhaa keessumaa ananis recommendation godhu waggaa dhiyoo kana keessatti jechuudhaan bara 2017 kanaan recommendation godhu faarfannaa albama isaa sadaffaa jira tokko toona music hundasaa walitti sassaabaati earphone gurra keessatti godhadhaa ciisaa dhaggeeffadhaa deemaa dhaggeeffadhaa taa'aa dhaggeeffadhaa ergaansa completely kan keessan jechuudha baay'ee itti eebbifamtu baay'ee ajaa'ibsiifattu waaqayyo isaa eebbisuu barri isaa haa eebbifamu ammallee nama akkasii namoota gurguddaa waaqayyo nu waaqaasu jenna thank you baay'ee si jaalannaa jenna dastaa insarmuu baay'ee si jaalannaa galatoomaa YouTube subscribe like share gochuun dagatinaa gara fuulduraatti kan wajjin hojjennu ta'a akkaataa
kanaan waliin hin deemnaa yaada nuu kennaa subscribe gochuu hin dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa torbee dhuftu faaruu biraatii walitti deebinaa galatoomaa ulfaadhaa bye bye ciao